Ashama jennee harka isin fuune daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo hunda keessanuu wardoftoota wardi tuub kan jalatti argamtan hundi keessanuu akkasuma maamiloota kootii fi ilmaan Oromoo hunda keessanuu akkam nagaa fayyaadhaa isin jeetiin jira. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin bira naaf haa jiraatu obboloof obboleessaa akkasuma obboleettis tahee hundumaan keessanuu jechuudha warri hordoftoota koo taatan. Kabajamoo fi jaalatamoo ilmaan Oromoo qaqqaalii hundi keessanuu. Har'a waan isin ajaa'ibaa barnoota akkaan barbaachisaa tokkoon qabadhee dhiyaadhe. Barnoonni isaan maal akka ta'e isinittiin hima jechuudha. Barnoota isaan jechuudha barnoota akka malee barbaachisaadha. Kana barnoota keenya osoo dabarree warra maamiltoota koo taatanii jirtan laayik godhaatii yaada qabattanis koomentii jalatti hannaa'ee. Warroonni kaanis chaanalii kiyya kana subscribe godhaati like godhaa nu jajjabeessaa isin jenna. Ammoo like akka nuuf gootan kabajaan isin gaafanna yaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo jechuudha. Barnoonni har'a harkaa isin qabu barnoota waa'ee wal qunnamtii saalaa kan amma jechuudha miidhaa namoota tokko tokko gaggeessaa jiran. Zamana kana akkuma beekamu namoonni baay'een keessaa biyyoota Arabaa kanatti baay'een wal fuudhaa jiranii. Kanarratti dargaggeeyyummaan keenya jechuudha kan amma fuudhaa jiru kuni ilaalcha dogongorummaa tokko keessa seenanii waan hin taane takka jechuudha fayyadamanii jaalala isaanii ta'e haadha mana isaanii ta'e waliin fayyadamaatu jiranii. Wanni san miidhaadha qaba. Maaliif jennaan dargaggeessi ammaan tana akkanumatti if shakkee fakkeenyaaf ijoollonni yeroo dheeraa fa'aa hojii baay'ee hojjechaa turanii. Hayyee wanni kun intala kanatti yoon dabalame miidhaan akkamiin irra gahaa waan jiru of amansiisuu fi ofitti amantummaa dhabuurraa agartee waan hin taanetti seenanii gama saniin fayyadamuu eegalanii. Gama sanii yeroo fayyadaman rakkoo akkamii dhufaa boodoo akkamii osoo hin yaadin waan san fayyadamaa jiran. Kanaaf maaloonni sun jechuun keessaniin oolamu ni jiraame jechuudha namoonni baay'een jechuudha waan hin taane keessa seenaa jiranii. Kanaaf waan san dawaa isinitti himuu dhufe dawaa waan sanii jechuudha akka waan saniin fayyadamne waan san ofirraa dhiiftanii fedhiin qaama keessaniitu jechuudha faadhummaan qaama keessaniitu wal dandeessuu wal akka miizaantu gartee akka wal fudhattu gartee yookaan akka wal simtu jechuudha agartee kana jechuudha isinitti himuu dhufe. Kanaaf dhiibbaan akkasiisan agartee sirraas dhiibbaa fide isheerraas dhiibbaa fide waan ta'eef atis obboleessoo dhiibbaa sirra fida atis obboleettii dhiibbaa irra fida. Kanaaf maal jechuun keessan oolamu waan san jechuudha akkuma beekamu doktoroota baay'ee jala deemeen hordofee ture. Agartee doktoroota baay'ee jalaan deemee hordofee ture. Kanaaf doktoroonni gartee waan san dhiibbaa akka qabu himaa turanii maaltu joola dabalata san. Kanaaf doktoroonni waan san baay'ee akka dhiibbaa qabu himaa turan jechuudha. Kanaaf agartee waan sanirraa if baraaranii ni jiraami akkanatti jechuudha noormaalii jechuudha. Noormaaluma kana yoo deemtee bareeda. Laal amma fakkeenya haasawa isinitti hin dheeressu haasawa isinitti hin baay'essu isin ammasitti subscribe godhaa laayik godhaa isin dagatina yaada kas kannadhaa yaadni kan qoo isin galaa jiranatti fakkaata. Amma fakkeenyaaf dheenyuma kana jechuudha mucaan tokko fuudhee yeroo fuudhu ni fuudhe yaani ni jira hiriyoota isaatiin mari'ate jechuudha yaa akkana fuudheetiin jira. Dheenya kana akkumatti egaan gartee intala egaan intala ni haa godhadhee akkanatti bultii waliin godhuudhaaf qophaa'e booda akkumatti qaamni kan koo kun hin dalagu minaami waan akkasii jee hiriyoo isaaniitiin mari'ate jechuudha gabaabdumattu. Akkasitti hiriyoonni isaanii maal janiin aboo guyyaa dura dheettu kana waan akka kiniinaati jira jedheen jechuudha marii goosisan jechuudha. Waan akka kiniinaa kana fayyadamii yeroo sanitti guyyaa lamaa sadiin duraa kana jechuudha hojii taphachiisii jedhanii itti himan jechuudha. Mucaanis akkasumatti kiniin san fayyadamee ishii bira gise dhaqee kinin fayyadamee isii wajjin akka yeroo gaa kinin kana fayyadamee jechuudha akkasitti isitti dhaqe jechuudha. Agartee yeroo isitti dhaqu ni beektaa shamarran keenya kun
ni jiraami. Osoo qaamni sii jechuudha hin dalagin waan fedhiyan tanaa'u qaama sii irraa hin jiru jechuudha. Hanga qaamni sii jechuudha akkas jenii akkana jenanii maal jenii akkas jenitti isiinis isa kanatti hin dhiyaattu jechuudha. Isa kana hin hammattu agarteemi. Gurbaan kinii waan fayyadamee jiruuf achi naqabee as naqabee osoo hin jiin intala jechuudha akka ta'u taane sana booda intalarra miidhaan dhuftee intala ganaa alle beekaa ilmi namaa kun mooyyee hin taane mooyyuma gartee tumaa oolu malee namni kun jechuudha haga qaba haga itti deemuu fi miizaan haga itti deemu waan qabuuf mooyyee miti jechuudha. Biyya teenyatti ni jiraame warri shamarree faan keessee mooyyuu tumtan akkasii kanaaf namni kun fedhii hagam deemuu danda'a fi hagam agartee miizaanni isaa haga wal danda'u waan jiru. Kana booda miizaanni gaa waan wal hin fixiniif meecaan illaa haga mana yaalaa dhaqxu takkallee geessee mana yaalaallee geessanii gaa rakkummaan biraatu qunnamtee jechuudha. Rakkoon addaatu qunnamtee akkasitti jechuudha gaa rakkoo san furuudhaafuu tabiraa mudatte jechuudha agartee. Osoo akki horiin dhufne ammaas namoota baay'een jechuudha dargaggeeyyiin amma baay'ee waan kana fayyadamaa jiranii jechuudha. Shamarran ni haa godhatanii gootan waan kana fayyadamuu irratti hedduu argamaa jiran jechuudha amma. Kanaaf dhimma kana furuuf doktoroota baay'ee gaafadhee ni beektaan ijoollee gaa hiriyoota baay'ee jira wal mari'atanii yaani akkas jeen nuti gaa warri gartee gurguddoon kun xiqqoo waan muuxannoo dur qabnuuf waan kana himuu dirqama namatti tahee akkasittiin doktoroota hedduu gaafadhee mari'adhee waan akkanaa jira jeeni karaa amantiitiin sheekotaas gaggaafadhe. Wanni kun keessaa biyya Suudi Arabiyaa kana keessatti baay'ataa beektaa. Biyya Suudi Arabiyaa kana keessatti baay'ee deemaa jira. Kanaaf dawaan maaliidha? Osoo kiniin fayyadamaa hin taane osoo warte waa takka fayyadamuu hin barbaachifne jechuudha. Ifii keetii fi ifii ishiitiin fedhiin akkamiin agartee madaalawaa taatee haga barbaadetti isii waliin jiraachuu dandeessee sis fedhii si eeydee fi ishiinis fedhii ta'e eeydee gartee maal osoo jennu amma waan takka guyyaa tokko jaasawee ture obboleettiin takka hojiin haasawee isiin nama heerumee jechuun bultii dhiisee amma ala boo akkasitti maaliif bultii teetana dhiifte jee wajjin marii godhe beektaa yeroo marii hojii godhu maal jettanii beektaa jaarsi abbaa mana kootii kun ani bakkuma inni itti haafatu hin argu eeguma inni haafateen arka malee bakkuma sanatti yaani waan akkasii takka haasoo itti beektaa. Kanaaf dargaggoonni keenya warroon akkasii jechuudha. Ifii keessaniif fedhii ofuma keessaniif gartee fedhii akka haatu ifii yaaloo osoo hin taane tarii fedhii ishii san akkamiin akka haaftu yoo yaalte fedhiin kee ka'uu danda'a. Kanumaafuu mee yeroo viidiyoo lamadaa keessatti dawaa qabadheen dhiyaadhee waan dawaa sanis isinitti himaa kan ta'u ta'a. Isin eeggasittu subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa namoota baay'ee irratti afeeraadhaati. Viidiyoo lamadaa irratti doktoraas fideen dawaas fidee wal maran waan ta'uu ta'a. Kanaafuu hagasitu isin channel kana subscribe godhaa please. Viidiyoo tana like godhaa namoota baay'ee biraan gahaa. Kana booda gaa dawaas fideetiin dhufaa akkasitti haa wal quba qabaannu isin jaa hordoftoota wordii top